بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونار إن شانك هو أمري ربي يو أستنا الدفتين يوم ما نكنا كي سبق أجاوي قندكن إتي أجاي من جاب سنيفود أنينا أول ملء نم تكنا من نلا نجرنا عند وان سنتي ما بر إيه سجر تيجي لما نقافة نجرنا نجرو يا ربي انجرو نسنجا ورمتي دوينا قدامه هيرو ميجاتو قاسجلا يا أبو هيرومي يا أبو ليس خيا مالي نيرو أم سما خف نقول ورنا تيربون أما قرآن كراجي أشتى رامفت إمي أصلا تينكي جورو قرآن آيات خمرانة كلامين كرا آيات نراي كرونا تيما آيات خمرانة كلام بسم الله الرحمن الرحيم إن أتينا كرومي guys إن أتينا كرو guys family إن أتينا كالكوسر كرو أيني مي وري كري جتن let's go إن أتينا كري وري جتن أي كري أي كري إن أتينا كري وري جتن مي كري أوكي يون دوغون غوريلا واولت هاد أمنو نرجتنا وري كاميرا قبي فتني جرتن كاميرا كسنر راجع كبابنا تاج أيوة كي فاميلي كومنتي نرادي ساتاب تابي كورا كومنتي بيزي نقولنا أيا كجبابا كريو خردن ده بودة تسني دابرا أنا سني تيميتنجر جوزا خرجا كريتين توري وقا كود سدي درا يندبسو كتابة قارو نمني إرام فتا قرآن سني قالي أما أرمني فان يو حرفي لالا دبسمالي نمجا جلت هامي إنا أتينا كري يون سرتي كري خبران تبيون إنا أتينا دبي كتابة سفتين كرا أوكي ولي قال لي أما ولي قال لي let's go تاب قد أيه تاب قد أبقى نمي يو نجالة يو قرآن جالة ومن ربي يو خبجن سرسان ديمنا تاب بيخنا تقولا كومنتي تكنا تنبريسن انغان كارو تاب قد ميرا خيئيغا guys family let's go أعوذ بالله حياتي نقرأ let's go كومنتي إيزها كومنتي نتنبريسن يعني أكيد انت هاي جغنتي كومنتي نتنقرنا أوكي يون إنا تينا جلسي دوغنغوري كتاب أسفلتين كرا يون إنا تينا سرتي شدي مدي وجن كرا خبرات تيم فوفا تبت يدا انتي أنسا كوسا أوكي أجي سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونار إن شانك هو الأبتر أما كومنتي غدا أما غدا سريسي حرفي جلسي نجلسي سريسي دغنغورا حرفي جلسي مي اسني تيميت انجرلا لا قنا ودتن قوسن اوكي وري مسلمة نبيتن
warri hin beekne rakkoon qabu. Garuu namni quraana qara'e ni beeytanii. Quraana yeroo hunda yoo hin dubbisne ni dogongoranii fimbula. Yoo dubbiste ammoo hin dogongo. Yeroo hunda yoo dubbiste qomarraa qara'uu ni dandeessa. Akkasiimi laalisni timeetiin ture. Waggaa 13 duran quraana qara'eetiin jira. Garuu kitaaba in dubbisneen isinin je wallahi la azim rabbina haa qacelchu ani juza 16 qara'eetiin jira. Quraanni yeroo hunda in dubbisne nama keessaa badaami. Isinii gala amma irraan deebi'ayyee. Irraan deebi'a. Maaliin jechuu jira if keessaa fiduudhaan yaalaa jira because anis numaan beekaa bara akkaan isreesin harfii akkaan jallisee bi arguttiin jira. Garuu namoonni baay'een quraana hin beektu maarriinaan jechaa warri fiidoon irra dalagaa ture ni jira. Kitaaba yeroo hunda yoo dubbiste malee quraana akka irraanfatun. Namni qaree hundi ni beektanii akkasuma akkasiimti faamilii. Akkasuma akkasiimti. Ani ilaal wallahi alhamdulillahi rabbil alamin ani abbaan kiyya aalima gandaa guddaadha. Haafizul quraani abbaan kiyya. Abbaan nama yeroo afrii olaa jedhake alhamdulillahi rabbil alamin. Ani maatii keenya keessa ana qofa namni hijaabo malee bahu malee maa hojjetu. Isinii gala ana qofaatu warri keenya warra sheekaati. Ani faamilii kiyya akka ummata na arki jee meediyaa har'a fidee hin deddeemuun malee ana namni warra keenya keessa guyyaa keessaan akkanatti Oromoo. Ani eegaan akkanatti amata 9 moo amata 10. Eegaan an jalloodhaa barama eegaan akka rabbiin na jallisee amata 9 moo 10. Jalloo jechuun bar jilbaan deemuu miti afranii lafa deemuu miti bar. Jalloo jechuun wallisuun jallina. Rifeensa mataa banaa deemuun jallina. Kofoo uffachuun jallina. Dhiiraa wajji taa'uun jallina. Kophaa faamilii dhiistee jaarsa kee malee biyyaa bahuun dubartii taatee karaa rabbiitti jallina. Kana hunda niin beeka. Garuu kana hunda jaaladheetii miti gaa. Waanuma rabbiin irra si oofi. Sanirra deemta. Isinii galee ani ammoo wallahi yeroo tokko ifin beeka. Waa hunda akkaan sirriin jireen hin beeka. Dhibbarraa dhibbatti dogongorarraa akkaan jiru. Garuu yeroo tokko wallee rabbiin ibiddaaf na qopheessee fi guyyaa keessaa na jalliseen jaan gaafa duraa nama diriiraan ture warra keenya bira gaafaan jiruu fi warra keenya wajjin gaafan jiru hijaaba uffadheetiin deema. Mana dhiirtii jirtu hin seenu jimaan qamawu naman dubbisu. Ani amata 9 eegaan akkanatti eegumaan biyyarraa miila akka gafuudhaan haala geete. Garuu immoo qabsootu na baase malee baalagummaan nan baasnedha. Dhiiga ilmaan Oromootii fi lafa Oromiyaatiitu na baase. Akkasii miti. Hayya ofiin bulaa akka mire. Wallahi baalagummaaf hin baane. Garuu wasa karraan fagaannettuma salaatan jeetin eegaan qabsoodhaaf bee sagalee walleetiinis sagalee afaaniitiinis haasawaanis ummata kiyyaa fi biyya kiyyaaf sagalee ta'uun qaba waan ja'utu keessa na wallaasise. Atinki amma akkaan laalutti rahamanni rabbiin haa dhufaa jiran fakkaatti. Guddachaatiin jira miree amma bar xiqqaachaan jiru bar ol deemaatiin jira. Ani immoo meediyaa kana hundumaa agartan. Waa hedduurra harka fudhadhee akkaan jiru ni agartan. Kana jechuun dubbachuu dadhabeetii miti. Xinxiluu dadhabeetii miti. Haasawuu dadhabeetii miti. Sodaadheetii miti bar. Amma ajandaa meediyaa kanarra deemu. Harkarraa fudhee akkaan jiru ni argitanii mi? Harkarraa fudhadhee bar waan takka waan fedhe yoo dhufe waan irraa dubbachaa jira. Wallaalee isinitti hin fakkaatin. Yookaan immoo sodaadhee isinitti hin fakkaatin. Namni kun yeroo ayiliidhaanis guddatee qaamaanis yeroo guddachaa dhufu hedduu das nama ja'a. Ani waan inni ifirratti argaa jiru. Ayiliinis guddachaatiin qaamaanis ol guddachaa jira. Because ajandaan meediyaa hora jiru tokkollee nama daadhu jeetiin diise. Ani amma ajandaa maallaqa olirraa hatan irraan dubbadhu. Ajandaa muka wali guuran irraan dubbadhu. Ajandaa amantaa irraan dubbadhu. Ajandaa gandummaa irraan dubbadhu. Ajandaa shanyummaa irraan dubbadhu. Ajandaa jibbaa irraan dubbadhu.
follow fi like barbadu randu wannina dubbi samaltu jira yo taate media kanarratti kan haqana raqabu kan Oromiyaa keessatti lubbu nama mootummaan baase takka yo lafti Oromiyaa dangaan Oromiyaa saamame lama sinigale yo mootummaa cunqursaan Oromoo akka malee dhibbaan irrakke kana qofa ajandaan nani media kanarratti raadubachuu qabu kayyoo hidhannoo taate sidhadhee dhukaasuu dirqama narra jiru kayyoo wallee qabsoo taates onnee irraa wallisee ummata kiyya onneetti horu ani wala man kana qofa ajandaan nalaafatu ajanda media kana tokko kan hin qabne akkasitti beeka wallaaleen ndisne ani amma irra guddaani nasra media jibbite warri juusne jira ni sodaatti warri juusne jira media ragalti warri juusne jira never media ragalu miti ilaachi kiyya akheerni kiyya kayyoon kiyya walitti deemu